Kafuni akkam jirtu hordoftoota Oromoo ko chaanaalii nagaan ku bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha arramoo viidiyoo kan biraa qabadhee gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon koo har'aa maaltaa mana keenya keessatti haala salphaa ta'een akkamittiin biddeen gossinee akka itti gargaaramuu dandeenyu isa isinitti agarsiisuun dhufe. Biddeen gogaa yookaan immoo dirqooshata jedhamu jechaadha. Isa qopheeffannee ganama cireedhaa fi firfirii yookaan biddeen ciccitaa akkaataa itti qopheeffannee nyaannu isa isinitti agarsiisu gara keessatti dhufee viidiyoo kana akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Oromoo ko chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa garuma viidiyoo isaatiitti darbinaa anu faana jira. Harka koo dhiqadhee gara keessatti dhufee egaa yeroo dirqoosha kana yookaan immoo biddeen gogaa kana qopheeffattan biddeen jalqabuma mana ture ta'uu danda'a, biddeen ho'aa ta'uu danda'a, kanuma fedhe yoo ta'e iyyuu hin ta'a jechuudha. Angaruu har'a gaafan isinitti agarsiisu kaleessan tolchadhe jechuudha. Biddeen koo kana akka tasaa isinitti agarsiisu waan hin barbaadeef malee kanaaf isumaan isinitti agarsiisa jechuudha. Maal gootu jalqaba irratti wanti isinitti himu ovanii keessanii 350 irra kaawwadhaa ho'ina isaa jechuudha. Yoo baay'ee ho'a ta'e immoo ani akka ovanii kootiitti 350 irra kaa'a. Isin immoo 300 irra kaa'uu hin dandeessu. 350 irra keessanii eega xiqqoo ishee ovaniin keessanii isinii ho'ee boodatu biddeenicha gashitu jechaadha. Amma haala kanaanii biddeen koo akkasumatti mul'ataa jiru kana kaleessan tolchadhe. Akkasinitti mul'atutti biddeen kaleessa tolchadhe jechuudha. Kanaaf isan haala kanaan godhee digana sirra kaa'adhee booda ammas deebisee biddeen isa kana haala kanaan biddeen manumatti tolchadhaa. Isaa viidiyoo isaa ilaalaa jala galaatii biddeen akkaataatti tolchatanii kana dura viidiyoo hojjedheera isa ilaaluu dandeessu. Kunoo haala kana fakkaatu qopheeffadheera biddeen koo jechaadha. Kanadha kan isin fuutanii ovanii kana keessa gashitu jechaadha. Eega xiqqoo isinii ho'ee booda amma ani durseen qabsiise wanta ta'eef naa ho'eera. Kana fuudhee maalan godha? Asankaa. Anammoo fuudhee asankaa. Kun egaa ija keessaniin ilaaluu qabdu. Amma kana eegan cufadhee booda yoo baay'atee daqiiqaa 15 amma 25tti turuu danda'a. Garuu isin immoo ija keessaniin ilaalaa baastanii goguusaa dhiisuusaa ilaalaa. Isa jalaa immoo deebistanii wal geeddaruu qabdu. Inni jalaa yeroo baay'ee dafee gogaa daftanii akka baafattaniif babbanaa ija keessaniin ilaaluu garuu hin dagatinaa. Gaafa inni qaqqabu immoo akkam akka ta'e isinitti agarsiisa. Anuma faana jira. Egaa babbannee gidduu gidduutti ilaaluu dagachuu hin qabnu. Ganaadha kuni. Kunis xiqqoo hafaa akkasumatti ilaalaa deddeebisnee gashuun gaariidha. Akka inni jalaa kun jalaa hin gonnetti jechuudha. Xiqqoo jedheen isinitti deebi'a. Anuma faana jira. Egaa dirqooshi keenya qaqqabeera. Kunoo akkuma isinitti mul'atu gogee akka gaariitti nu qaqqabeera jechuudha. Xiqqoo ishee baasnee yeroo bakkee kana keenyu yeroo takka qabbanaa hin gogaa yeroo sana caccabsanna jechuudha.
Egaa kunoo haala kanaan dirqooshi keenya qaqqabee jechuudha. Bifa kanaan qopheeffannee akkasitti qodaatti naqannee yoo keenye biddeenii innaa manaa dhabnu yeroo garaa garaatti akka nyaanni ta'a jechuudha. Firfirii yookaan biddeen ciccitaa qopheeffannee kanaaf mana keessanitti haala kanaan qopheeffadhaan jedha. Kunoo baay'ee gogeeraa. Haala kanaan qopheeffadhaanii